Kan kan nadibu. Ya sahibaku qali. Akka gootu. Si ta'uu dide miti ala. Haalli koo si hin taane miti. Waan an jijjiirame sitti fakkaate miti. Karaa nagaa. Nagumaan deemi. Titee seenaa bira. Akkas taate amalli keen qayyarame. Keen jinnii taate. Jaankaa taate. Atumti amalli keen qayyarame naan jettu. Amalli keen jijjiirame naan jettu. Atumaanuu of ilaalime. Amala kee jijjiirame malee kan koo jijjiirame. Yoon sii ta'e taa'ina wajjin akkuma ergasitti jaalalaan kabajaan. Si hin taane nagaatti. Wanta jalqabee guyyaa kana taate asiin baate achiin baate nan ayas bal'ina. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaa taatanii. Kanaan dura yeroon zeddoonii dingiliidha jedhee kakadhee dingilummaas zeetti himu lakki hin amannu hin kakatin jettan shonkoora ciniineen kakadhee yaadattu hadha ijaan argine zeddoon dingiliidha. Dhibbaan dhibbatti jechuudha. Akka zeddoon dingilii taate irra geenyee jirra amannee jirra zeddoo baga gammaddee. Zeddoo koo baga gammaddee baga wajjin gammanne tokkoffaa irratti amma kana biyya kana jiraattee biyya keessa hoggaa meeqa jiraattee amma hadhaatti dingilii kee baattee guyyaa hadhaa dingilii kee atu bakka amaanaa kaattu beektaa geessi amaanaa kaadhu jedhe jedhan namichi. Sinii galaa abdii keessa hojii maal qinaatiin. Kanaaf zeddoo koo ragaa dhibbaan dhibbatti bakka dhadhetti. Kana bakka qabaachuu dandeessa. Warri sirriitti qabaa duran immoo keessaan nagaafachuu dandeessu yeroo gaarii qabaadha akkasi. Maaltaat? Dhiisi mannaati. Maani? Amaluma dubartootaan tokko tokko yeroo ilaalu nan kolfas nan gaddas. Maaltu maal ta'e? Waan na gaddisiise garuu maaltu hin eegalu. Maaltu maal ta'e? Gurbaa tokkotu intala tokko fuudhee yeroo wal fuudhanu intalattiin natti mataa turte. Maal na fuudhuu qabaa na fuudhuu inni na fuudhu malee jireenya hin danda'u afajjeessuuf hin deeman jettee beektaa yaa kooti. Gaafa wal fuudhanii jeja gaanu ulfoofte. Maal ulfoofte nama ishee? Ilmoo ulfoofte. Ulfoofte gaafa ulfa sana keessatti argitu gaafa jee tokko gammaddee lafa dhiittee maal jettee natti bilbiltee himtee isaanis sarpiraayizii gootee bakka kunoo si ulfaaretti. Booddee maaltu maal ta'e beektaa? Gaafa jeja geessu dogoggorranii achi dhaqee mana jalatti dhaqee qaamuu dhaqee du'aa isaa jechuun dogoggorri yoo jiraate dogoggoran umurii koo keessa dogoggori ulfa kana galaa ulfaa kooti. Akkam? Wallahi ta'e. Maal jechuudha? Maaltu maal taanam? Maa mala jalaati kan dubartoota mala jalaa beektu. Dogoggorran biyya lafaa irratti argan danda'ee dogoggorre tokko yoo jiraate ulfa kana ulfaa kootitti calluma jenne. Ammas tokko immoo taadhatte wal lolalitu. Dogoggorran dogoggore yoo jiraate umurii koo guututti ammas. Sittee uumuu kooti mootii. Ammas moo? Ammas. Ayyee boo. Ammas takka turtee taadhatte. Dogoggorran ani koo jetti fayyadu. Dargaggeessa meeqaa dhiisee abbaa qabeenyaa meeqa sooressi meeqa tunna kadhatu sibiila deemte ammas deemte. Sibiilachuun kuma dogoggoreetti ammas. Filannoon sun dogoggoreetti. Jireenya koo keessaa dogoggora sabni diintinaa jetti. Ammas waan jirti jettetti. Ataa'u yeroo taa'ee ilaalu jireenyumti biyya lafaa kun wal makataa wayinatti fakkaata dhiisee maan gaafatamti. Haadha manaasaa kana adda ba'uuf yookiin ishee qeequuf waa miidiyaa irratti dubbachuu jira akka namni jedhaa jirutti. Garuu namoonni nuti beekaadha bultii isaanii irratti jabaatanii namaaf fakkeenya ta'uu jennee of fuuldura ija dura qabnu gaafa gadi baanii waa'ee bultii isaanii xiqqeessanii akkasitti dubbatanii namni wallaalaan hagamta akka bultiitti qoosuu hin dagatina. Mee namni waa'ee seenaa haadha manaa Mubaarakii kana beektan jirtu laata? Hedduun keessan beekuu dandeessu. Seenaa haadha manaa Mubaarakii ka duraa kana jechuudha. Hedduun namaa ni beeka jechuudha. Ajab dhiira seenaa namni bultii keessatti jabaatee bakka guddaa ga'ee fakkeenya namaaf ta'a yeroo jedhani gaddeebi'ee dhufee waan hin taane dubbata gaddeebi'ee dhufee miidiyaa irratti bultii isaa xiqqeessa bultii isaa qeeqa jechuudha. Akkuma jedhamaa jiru Mubaarakii namoonni hedduun suuraa kanaa fi suuraa haadha manaasaa sagalee kanaaf suuraa haadha manaasaa walirratti hidhuudhaan Mubaarak haadha manaasaa qeeqaa jira bultii isaa diigaa jira. Akkasuma immoo gadi baheetu kunoo nama tokko bira deemee amma Dubaayii deemeetu
intala kana bira deemee durbummaa qabdi naamin jedhee gaafa haasa'u ilmoo qabaachaa waan akkasii haasaanii jechuudha osoo bultii qabanii. Kanumaafuu namni dhibbaan dhibbatti haadha manaasaa dhiisee gara intala shamara biraa fuudhutti deemaa jira jedhaniitu qeeqa guddaa yookiin ajandaa guddaa godhachuuf deemaa jiranii. Garuu namni seenaa haadha manaa Mubaarak kan duraa kana beektan jirtu laata? Mubaarakiin dhugumatti haadha manaasaa kana dhiisee dubartii biraa faana jireenya jalqaba taanaan wallaahi baay'ee takka garaa na yaattillee baay'ee takka na ajansiiftillee jechuudha. Maaliif yoo jettanii yeroo haadha manaa Mubaarakii kun ofii isheetiin akkuma keenya osoo koshiinaa keessa daladdu Mubaarakii kana miidiyaa irratti argite waan inni nama gargaaruuf ani haadha hin qabu ati haadha naa taata waa hunda naa taata rakkataa gargaarta anis nama na gargaaru nama akka keeti nama waan hunda naa ta'uun barbaada jetteetu sagaleen ishee kun miidiyaa irra jira jechuudha. Yeroo sana waraabamee gadhiifamaa ture haala kanaan kan isheen akka Mubaarakii jaallattu ibsitee fi Mubaarakiin ishii jedhee jireenya isaatti dabalee jechuudha. Ana miti kan jedhe waan kana namoonni baay'een sagalee isaa fi suuraa amanaasaa walirratti hidhanii Mubaarakiin ajandaa fidee bultii isaa diigaa jira naamin jechuu jiran. Garuu yoo dhugaa ta'e hin bareedu, yoo dhugaan ta'e immoo rabbi hin taasisini. Maaliif namni bultii ijaarrate takka yoo bultii sana diddiigee jedhee namni wallalaan sanarraa fakkeenya fudhataa deema jechuudha. Amma namoota akka Mubaarakii fa'aa kana namni ija duraa isaan qaba jechuudha. Namoota femeesiidha waan ta'eef waa'ee bultii isaanii miidiyaa irratti haasa'uu nu gaarii miti. Ani bakka hedduutti waan kana argee nama hedduutu irraa dubbachaa jira. Kan biraan kan na dhibu intalli durbaa takka osoo maatii qabdu dhiira takka bira dhaabbatte durbummaa qabdi ijaan arginee jirra jedhee gaafa namni viidiyoo waraabu yaa ani namni kun tokko maatiin qabu ta'e maatiin sodaatu ta'e gaaffii natti ta'a. Ani amma silaa miidiyaa kanarratti waan baay'ee dubbadde qoosuu nan danda'a garuu maatii kiyyaan sodaadha. Maaliif warri biyya keessaa viidiyoo kana ni ilaalan. Wallahi gaafa waa dubbattan gaafa miidiyaa irratti waa jecha wayii viidiyoo wayii waraabuuf jettan jecha maatii keessan xiqqeessa yookiin maatii keessan lafa laalchisaa hin hojjetina hin dubbatina jedheen jechuu barbaada. Ani amma osoo akkas jedhe dhiira takka bira dhaabbadhee viidiyoo waraabe maatiin kee baay'ee maatii kabajamaadha waan ta'eef wanti kun na qaaneessee isaaniin illee qaaneessa jechuudha. Namni kamuu namni maatii isaaf kabajaa qabu wanta xixiqqoo wanta hin taane kana waraabuun gaarii miti. Maaliif warri biyya keessallee viidiyoo kan argu waan ta'eef akka isheen durbummaa qabdu arginee jirra. Mucayyoon kun amma boruu bultiin ijaarratti qoosaa illee yoo ta'e namni boruu kanaan ittiin qeeqa jechuudha. Akka qoosaa ta'e namoonni hundi hubachuu dhiisuu danda'a. Shamarran keenya fooloomaaf laayikiimaaf viidiyoomti keenyaaf ilaalamu namni na arguuf jecha wallaahi bakka hin taane dhaabbatina. Ani osoo na taate viidiyoo akkasii dalagee gadi hin dhiisu. Silmaa dubartii yoo abbaa manaa gaarii qabaatte yoo maatii kabajamaa qabaatte wanti xiqqoo hin hojjettu of kabachiiftee maatii ishee kabachiifti jechuudha. Kanuma isin jechuu barbaada. Obboleettii keenya kan mubeejin dhaabbattee inni durbummaa qabdi naamin jedhe qoosaa koo jedhu malee bor kanumatu qeequmsa. Silaa namni takka amma durbummaa qabaateef dhiisee rabbi tokkicha malee maal beeka? Abbaan manaa isheetu bor yoo fuudhee durbummaa irraa dhabee jechuudha.